fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota maddoolaa miidiyaan gabaaf dursana dursee nageessifna oduu wajjin ani falmataa rorootiin hanga footodhu. Nimoona Girmaa taphattuu kubbaa miilaa dubartoota cimtuu BBC bara kanaa ta'uudhaaf taphattoota kaadhimaman shan keessaa ishee takkadha. Profeesar Biraanuu Naggaa jiila ambaasaaddara Faransaay durfamu wajjin marii geggeessuuf magaalaa Finfinnee guyyaa boruu eegalee kabaltiin tariifaa geejjiba ummata fooyya'uu isaa ifoomsee jira. Ministeeronni raayyaa ittisa Afrikaa yaadannoo injifannoo Adawaa daawwatanii jiru. Pirezidaanti Taayyeen Giiftii Dachaas Edan biraa waliin mari'achuu isaanii Pirezidaanti Taayyeen haaluma wal fakkaatuun koomishinii tumsa idila addunyaa gamtaa Awurooppaa waliin mari'achuu isaanii hangafoota oduu keenyaa isaan tokkodha. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa tapha qulaallee Afrikaa bara 2025 wabeeffachuun halkan sa'aatii 4 tapha geggeeffamu irratti qophii ispoortiirraa waan isinii dabaluu qabna. Iyyangaa kan dhaggeeffachaa jirtan gara foddaa maddoolaa miidiyaatti gara hangafoota oduutti isin deebisa. Oduu wajjin ani qopheessa sagantaa falmataa roorooti. Naa'om Girmaa taphattuu kubbaa miilaa dubartoota cimtuu BBC bara kanaa ta'uuf taphattoota kaadhimaman shan keessaa ishee tokko ta'uu isaa gabaasni ni raggaasisa. Odeessa kanaaf falmataa waan qindeeffate qaba. Taphattuun kubbaa miilaa dhalootaan Itoophiyaa taate Naa'om Girmaa taphattuu kubbaa miilaa dubartoota cimtuu BBC bara kanaa ta'uuf warra kaadhimaman shanan keessaa tokko ta'uu ibsamee jira. Naa'om Girmaa lammii Ameerikaa abbaa fi ishee daddarummaatti Itoophiyaatti gara Ameerikaa imalan irraa dhalachuunis waan yaadatamudha. Yeroo ammaa taphattuun sarara ittisaa garee kubbaa miilaa dubartoota Ameerikaa ta'uudhaan waancaa addunyaa irratti hirmaachaa jirti. Naa'om Girmaa garee kubbaa miilaa biyyaalessa Ameerikaa waancaa addunyaa bara 2024 darbuu shoora ol'aanaa taphatti jedhames abdiin guddaanis irra kaa'ame keessa Naa'om Girmaa ishee takkadha. Naa'om Girmaa taphattuu kubbaa miilaa dubartoota cimtuu BBC bara kanaa ta'uudhaaf taphattoota kaadhimaman shan keessaa tokko ta'uun ishee gabaafamaa jira. Shamarree sarara ittisaa irratti ga'umsa guddaa agarsiisuudhaan garee Ameerikaatiif yeroo ammaa kan abdiin guddaan irra kaa'ame ta'uu isiis kallattiilee adda addaatiin deeggartoonni bifa yaadannootiin ifoomsaa jiru. Gabaasa qophaa'e falmataa roorroo madda walaabuu miidiyaarraa. Profeesar Biraanuu Naggaa jiila ambaasaaddara Faransaay durfamu waliin mari'atanii jiran. Ministeera barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa jiila Itoophiyaatti ambaasaaddara Faransaay Aleeksii Maaleekiin durfamu waliinis mari'atanii jiran. Tumsa damee barnootaa haala caalmatti cimsuun danda'amu irratti mari'achuu isaanii ragaan ministeera barnootaa irraa argame ni mul'isa. Magaalaa Finfinnee guyyaa boruu eegalee kafaltiin tariifa geejjibaa uummatarraa fooyya'ee jira. Taaksiiwwan, atoobisiiwwan xixiqqaa fi atoobisiiwwan magaalaa hojii tajaajila geejjibaa uummatarratti bobba'an irratti daballiin kafaltii tariifaa taasifamuu ibsamee jira. Daballiin kun guyyaa boruu onkololeessa 6 bara 2017 eegalee hojiirra kan oolu ta'uu biiroon geejjiba magaalaa Finfinnee ifoomsee jira. Fakkeenyaaf tariifa konkolaataa miinibaasii kan durii birrii 4.5 ture amma birrii 10tti, birrii 8.5 kan ture birrii 15tti ol guddachuu ibsa baasee jira. Tariifni konkolaataa giddu galeessaan kan durii birrii 7 ture birrii 10tti, birrii 11 kan ture birrii 15 ta'uu ifoomee jira. Tariifiin atoobisii magaalaa birrii 10 ture ammas birrii 15 kan ture birrii 20 akka ta'us ifoomee jira. Gabaasni akka mul'isutti kallattiilee adda addaatiin gatiin tariifaa jijjiiramuu isaa kan dhugoomsu kallattiilee adda addaatiin mul'achaa jira. Ministeerri raayyaa ittisa Afrikaa yaadannoo injifannoo Adawaa daawwatanii jiran. Ministeerri raayyaa ittisaa yaa'ii ministeerota raayyaa ittisa Afrikaa irratti hirmaachuuf biyyoota garagaraa dhufan yaadannoo injifannoo Adawaas daawwatanii jiran. Ministeeronni raayyaa ittisa Afrikaa qondaaltonni olaanoon raayyaa ittisaa ateesheewwan raayyaa ittisa teessoo isaa Finfinnee taasisanii qorattoonni waraanaa miseensonni dhaabbilee nageenyaa fi tika Itoophiyaa daawwachuu ifoomsanii jiran. Pirezidaantiin Taayyeen Giiftii Dachaas Edan biraa waliin mari'achuun ifoomee jira. Pirezidaantii Federaal Dimokiraatik Riippaabilik Itoophiyaa
obbo Taayyeen giiftii Dachaas Eden biraa Soofii Helen Johnson waliin mari'achuun ifoomee jira. Dhimmoota waqtawaa biyyaalessaa fi naannawaatiin waliinis mari'achuun ifoomee jira. Itoophiyaan baqattoota biyyoota adda addaa dhufan miliyoona tokko ol keessummeessaa jiraachuu pirezidaantii Federaal Dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa obbo Taayyeen giiftii Eden Dachaas Soofii Helen Johnsoniif ibsanii jiru. Soofii Helen Johnson gama isaaniitiin biyyi isaanii deeggarsa namoomaa Itoophiyaaf kan taasiftu ta'us ifoomsanii jiran. Akkasumas ergaa baga gammaddanii mootii Ingiliiz sadaffaa Charleson ergami pirezidaant Taayyeefis kennanii jiru. Pirezidaant Taayyeen Komishinara Tumsa Idil Addunyaa Gamtaa Awurooppaa waliinis mari'atanii jiran. Pirezidaantii Federaal Dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa obbo Taayyeen Komishinara Tumsa Idil Addunyaa Gamtaa Awurooppaa Juuta Orpuliyaanaa waliin Finfinneettis mari'atanii jiran. Dhimmoota waloo biyyaalessaa naannawaa fi gama hedduu irratti mari'achuu isaanii pirezidaant Taayyeen fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ifoomsanii jiran. Akkasumas gamtaan Awurooppaa tumsa caalmatti giddusuu fi hojiilee hojimaataa qaban cimsee itti fufuu haalota danda'aman irrattis ifoomsanii jiran. Kantiibaa magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee fi ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa adde Caaltuu Saaniin hojii riifoormii fi dijitaalaayizeeshinii biiroo bulchiinsaa fi misooma lafa magaalaa Finfinnee daawwatanii jiran. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee xiyyeeffannoo duraa kan kenneef dhaabbilee tajaajila uummataa kanneen 16 adda baasee bara 2016 irraa eegalee hojii ijaarsa dhaabbilee fi riifoormii addaa raawwachaa jiraachuu isaa adde Adaanech ibsanii jiran. Dhaabbileen kanneen keessaa bulchiinsa misooma tajaajila lafa saffisa dhaqqaba qulqullinaa kan qabu akkasumas gama diizaayinii taasisuun hojiilee eegale bu'aa qabeessa ta'uu isaa erganneerra jedhuun fuula miidiyaa hawaasummaatti ifoomsanii jiran. Tajaajiltumtoota qaalii tajaajila rakkina guddaa keessa ture hir'isuun murtee kana isa barbaachisoo ta'eerra kanaaf beekuma jiranitti tattaaffii gochuu qabanis jedhanii jiran. Tajaajilicha kana olitti ol aanaa taasisuuf qaamota dhimmi ilaallatu waliinis siistamicha qixa fayyadamuun akka danda'u isaanii irratti wal hubannaa hojjechaa jiraachuus ifoomsanii jiran. Baankiin baatii tokko keessatti daddabarsa mallaqa birrii biliyoona 828 raawwachuu isaa beeksisee jira. Baankiin daldala Itoophiyaa jijjiirraa bara haaraa as filannoowwan kafaltii dijitaalaan daddabarsa mallaqa birrii biliyoona 828 ol raawwachuu beeksisee jira. Hagayya 30 bara 2016 hagayya fulbaan 26 bara 2017 filannoowwan kafaltii dijitaalaa sirna gabaa miliyoona 145 geggeessuun daddabarsa birrii biliyoona 828 ol raawwachuu fe'umsee jira. Sirna gabaa kafaltii dijitaalaa geggeesse keessaa parsantii 84 moobaayil baankiin kan raawwatame ta'uu ifoomsee jira. Rakkoo sodaa nageenya Afrikaa mudate furmaata barbaada jechuudhaan obbo Tamasgen Xurunaa ifoomsanii jiran. Rakkoon sodaa nageenyaa yeroo amma Afrikaa mudate marirraa darbee dhimma furmaata waaraa barbaadu ministeerri muummee itti aanaan federaalaa obbo Tamasgen Xurunaa ibsanii jiran. Obbo Tamasgen yaa'ii ministeerota raayyaa ittisa Afrikaa mata duree tokkummaa cimaa Afrikaa nageenya hunda galeessa jedhuun magaalaa Finfinnee yaadannoo injifannoo Adwaa taa'amaa jiru irrattis imanii jiru. Sodaan nageenya Afrikaa yeroo ammaa haala yaaddeessaa ga'uun hawaasa baniinsaa taasisanii jiru. Walitti bu'iinsa wal dhabdee daangaa caa fi gocha shororkeessummaa gonkumaa to'achuu hin danda'amnes jedhamee jira. Biyyoonni gara nageenyaa fi tasgabbii deebi'anii yeroo ammaa sodaan nageenya haaraa isaan mudachuu malu qolachuu qabanis jedhanii jiran. Gareen biyyaalessa Itoophiyaa ragita isaa Giinii waliin tapha deebii ni taphata. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Itoophiyaa ragita isaa Giinii waliin tapha deebii gulaalli waancaa Afrikaa marsaa afuraffaas ni taphata. Waliyaawwan har'a galkan sa'aatii 4 irraa jalqabee tapha deebii garee kubbaa miilaa biyyaalessa Giinii waliin Cote d'Ivoire irratti magaalaa Abidjaanitti kan taphatu ta'a. Eeyyengaa gareen gulaalli waancaa Afrikaa bara 2025 qopheessummaa Morookoon geggeeffamu tapha gulaalli Taanzaaniyaa waliin taasisan
galmeessaniin galchii malee qixa ba'uun Riippaabilik Dimokiraataa Koongoo waliin galchii 2-2 mo'atamuun Giinii galchii 4-1 injifatamuun qabxii tokko qofa argachuudhaan ramaddicharraa sadarkaa 4ffaarratti argamuuf dirqame jira. Gareen kubbaa miilaa biyyaalessa Riippaabilika Dimokiraataa Koongoo taphattoota 3 taphachuudhaan tapha 3 erga mo'ateen qabxii 9 sassaabachuudhaan ramaddii kana keessaa gulaalli darbuu isaa beeksifatee jira. Eeyyeen wal morkii dinqisiifannaa gulaalli Afrikaa irratti geggeeffamaa jiruun gareen biyyaalessa Itoophiyaa ga'umsi inni garsiisaa jiru ga'umsa gadaanaa ta'uu isaa deeggartoonni garee biyyaalessa Itoophiyaatii fi yaada kennitoonni garee kubbaa miilaa Afrikaa irratti yaada kennatanis gareen Itoophiyaa yeroo ammaa ga'umsi inni mul'isaa jiru ga'umsa gadaanaa akka ta'es ibsachaa jiru. Maaltu furmaata kan jedhuuf Federeeshiniin biyyaalessa Itoophiyaadhaa of ilaalee keessatti gareelee kana keessatti hirmaannaa walqixxummaa yoo hin jiraanne taate furmaanni waaraan akka hin dhufnes yaada deeggartoota garee biyyaalessa Itoophiyaati.